jiraatanii sa'aatii kana geettan isiniin jedha. Kan guyyaa kan halkanii baga rabbiin guyyaa kanaan isiniin ga'e isiniin jedha. Itti aansuun guyyaa irraa keessatti viidiyoo kana keessatti waan gabaabaa tokko lama wanni ijoo dubbii natti ta'e irraa dubbachuu barbaada. Duratti waa'ee Addisuu Raggaasaati, obboleessa Abdii Raggaasaa jecha. Itti aansee waa'ee Majlisa Itoophiyaati, itti aansee waa'ee Iraan. Kan osanii irraa waan xiqqoo waan namni keenya addaan baafatuu qabu hubachiisuu barbaada. Addisuu Raggaasaa eenyu ka jedhuu fi Addisuu Raggaasaa nama tokko obboleessa Abdii Raggaasaati. Nama islaamummaan duratti akkaan islaamummaa jibbaa ture irraa jedhamni kun. Yeroo obboleessa islaamummaa qabate akkaan islaamummaa jibbaa ture. Hanga Nabiyyi Muhammad arrabaan dha'uu hanga quraana rabbii arrabsuu hangas gahe namni kun. Eegana rabbiin fedhee fi islaamummaatti rabbii isa fide. Islaamummaatti dhufuu isaa sababaa namni ta'e obboleessa Abdii Raggaasaati. Abdiin rabbi rahmat isaa godhu rabbi isaa fayyisuu eega islaamummaatti dhufee guyyaa tokko rafee hin beeku. Ijtihaada jabduu godhee amantaa kana waan duraan islaamummaa dura dhabe waan beekuuf wanti islaamummaa keessatti dhufe waan argate waan beekuuf wahdaaniyyummaa rabbii tokkichummaa rabbii kana lallabee gurroota namoota wahdaaniyyummaa rabbii hin galiniif kanatti halkanii guyyaa lallabaa ture Abdiin. Obboleessi isallee abdi sababaa ta'ee gara islaamummaatti isa fide. Alhamdulillah. Osoo bifuma kanaan kan jiran yeroo dhufanii islaamummaatti dhufan firas horatanii diinas horatan. Gara islaamummaatti yoo dhufan islaamota keessaa fira horatanii amantaa keessaa deeman keessaa immoo diina horatan. Kuni beekama jiru. Homa addunyaa gubbara jiru. Haaluma kanaan osoo jiraataa jiran haalli Abdii qunname mudannoo Abdii mudame sanii wal qabatee guyyaa san akkaataa inni itti dhagaye xiqqishu akkaataa amanuun obboleessi isaa kiyya kana ta'e jedhee fudhatuun shakkisiisutti dhagaye namni kun. Eega dhagaye itti bilbanii obboleessi kan kee miidhaa akkasiitirra jira yeroo jedhaniin amanuu dadhabee jedhe. Ka'ee wanta hospitaala deemee dhaqee hospitaalatti argu haalli inni itti arge xiqqishu haala ulfaataa ture. Waan godhu qaba. Viidiyoo qabateetiin yaa uummata islaamaa natti bayaa jedhe. Biyya santu biyya Itoophiyaa santu biyya baalagee ture malee mucaan sun hin dhamu ture guyyaa san. Tokkoffaa nama irraa zayitiin gubate. Yeroo dhaqee argu jismii isaa mucaa kun laaxa'e. Nama jismiin laaxa'e akkas jedhu ka maqaa namaan dhooyin haga nama maqaa namaan dhayinitti namni yakkamaa miti. Yaa uummata islaamaa natti ba'a jedhe. Wanni uummata islaamaa isa jechisiise islaamummatti dhufanii firaa fi aaliin isaan qaban islaama. Warri biraa deeman aariitti qaba. Kun beekama. Uummata islaamaa nabbayaa naadir madhaa jedhe. Maali balleessa waan kanaa? Kana nama hiisisa. Maali biyya akkanaa? Namni ajaa'iba irratti ta'u yeroo baay'ee biyya san keessatti namni haqa malee hidhama. Kasiraa hidhamu hin hidhan. Nama hidhaa haqan godhatamnetu biyya san keessatti yeroo baay'ee hidhama. Haaluma obboleessa Abdii kanaan jiru Addisuu Raggaasaa majlisni islaama bakka bu'a ofiin jedhu guyyaa tokko gabbayee mucaa san dhaqee haqa ammaa achi keessaa hin baafne. Ga'emmaan majlisaa maali? Eega nama islaamummaatti dhufe ka'utu wanta kan balleessin maqaa islaamummaa dhaateef hidhame dhaqee hin falmine maali faayidaan isaa? Ummatuma hajjii deemuu irraa birrii guuree nyaachuudha. Moo mindaa karaa hin taane mindaa haqaan ala mindaa nyaachuu. Cubbuu guddaa isinitti ta'a warri majlisa Itoophiyaa hooggantan. Wanni Addisuun jedhe islaama natti bayaa. Waan biraan jenni yaa islaama natti ba'a. Naman beekamne itti naqame. Maqaa namaan dhooyine amantaan dhooyine naman beeyne itti naqe. Moo dirqama amantaa akkanaatu itti naqe jechuu qaba. Wallaahi wanni akka biyya keenya kanaa wanni biyyi teenya sun akkaataan biyya teenyaa sun hedduu takka nama aarsa. Giddiin goolii nama galchuuf deema. Mucaanuu eeggate hin jenne mucaanuu goolii isin barbaadan sadii isin hin to'i. Maa hidhamee guyyaa kanaa ta'a. Ka obboleessi isaa achi keessa darramaa ka dhibee jiru. Majlisni Itoophiyaa hedduu takka rakkoo guddaa qabda. Rakkoon isin hajjii wayita namni deemuuf wayita namni umraa deemu teettanii chaappaan dhaatanii birrii namarraa nyaachuu qofa. Maaliif jijjiirama jedhanii namni keenya cinqamee dimsaatiin isa sammaa jedhamee namni itti hidhamee islaamni itti buqqa'ee itti du'ee
أمة كنا مجلس كنا في دو في متي مجلس حق عند لقى إسلام في دو في سنتش وهاي إيران نمني باين كيسن وين إيران كن كيست نمني أمانتاك إن إسلامات أتا جبا قبضا وان إيران نسنجب بسيسا إيران كان هم بيتا إيراني دل قبر راكاتني هنگا بيار راتي إيران إنون أكتاتين بيتا مين موت إيراني را نمني إيراني جبت إيراني أرب ستنكوني نما إيراني را نما لما سادي مقاسني دا سلمان الفارسي ورا إيران جالت تجبته سلمان الفارسي ورا إيران حسن البصري ورا إيران محمد بن إسماعيل البخاري ورا إيران مسلم بن حجاج ورا إيران أبي داود النسائي ورا إيران ابن ماجه ورا إيران أبو حنيفة ورا إيران ها عالم من قردان كندين ورا إيران ماجد تريشي أبو حنيفة ورا إيراني ابن ماجه ورا إيراني محمد بن إسماعيل البخاري ورا إيراني ترمذي ورا إيراني أبي داود ورا إيراني ابن ماجه ورا إيراني أبو حنيفة ورا إيراني نمني أتقرب صارت أمة خني يروى على هالتا نمنو ما أنتو كواسني هميف تنجتني والجمتني بينا ما نقرب سنة بدأ أن بيسن كيس نجر قارينا ما نجر إيران الرستانس بروس ور إسلام ما فلمتوت إسلامات نما إسلام ما كيست متى قد قبتي متيرا نكمل التكبت يرى أمني قارين يهودا في قبه إسلاما انكراتور يرى سودين أمة يهودا أفجل قبتي عدو إسلام أفجل قبتي تنبيا إسلاما انكراتور إلى يهودا أفجل قبتي انكر كمي كيستو مورالي مالين وري سودي دي كتن وري سودي واي سودي سغغو بكوني مورالي مالين إيران كايتا إنك كنا إيراني بو إيراني راكت شيعة مالي أرنت متاني شيعة إيسا ربي اتقافتا أني موتمان إيران سن قياتك إسا نبيين علي الرغم من أجر جزء من جزء دبته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مجد ني أجر ربي بك صلاة الله ونم أجر أمة إيران أشهد أن لا إله إلا أن محمد رسول الله مجد واني نمني قرر نقوته في واني كامن أمة إيران أجر أرضي سني كانوا تماني جل بر أمة إيران كوني نبيين إسحاق نبي علي يعني أكاد يعني ما نولين صلاة الرّ بيت مرتي سنغاري بيه سنكيس إسلام نجرا بيه بخاري تي برابو بيه سلمان الفارسي تي بر بيه أبو حنيفة فاتي بر إيران ها بيه كسيت يوم سعودي تنا أكنا بر سعودي بيه صحابة يتا يتيكم من نواي سعودي سن بيه صحابة يتا إيران إلا بيه صحابات سلمان المنا وأنا منهم كرسول لي سلمان الفارسي إن الرأي أنا لسه الرأي رسول ربي صلوات ربي بيه إساتي بيه إيران سلمان الفارسي بيه إيران يوسف مونك أباني ودرا هبنا عندنا هو تملي كان يقاكنا نمن ما أنت قل بيه إيران شيعة أمة صحابة رسول ربي الرب أمة با مال صحابة نبي سايتي با مال كمين الربسة كان ربسة وفي تقافة نمني دلقا حمتو دلقا لبو نم مسؤول ما إسا تقافة نمني مرة قافة من دندو أني وانا مبلسة لبون بلا تقافة من دندو كناف إيران أكا غاري ترجرتي نمني كيك أمو قبو يوجرا سود عربية كيك أمو قبو بيجي نمي هيته أتدرى راجرتو فكم نمني كينا خيط أجر رقمت كون كان أني قابا أسمت الأبا ورني مجلس إثيوبيا هوغانتوتا مجلسا يرو بري يرو عليكم ساقف أمة إسلاما نياتنا نما إسلاما كم إسلام ما ميت أميتني بيسن كيسة درنا ماجو فالمات نافي سنجرا فيديو بلا تقول الدمنا كان أولا فولو شير لايك ناقورا فولو كنا في بينكي كنا كوباتو تكتوك هيك كود سناقورا سنجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته